hedduu bareedaa kalarii baay'ee bareedudha akkatti hojjedhe baasee hedduu jaalattanii hedduu namatti tola. በጣም ነው የማምረው በጣም ትወዱታላችሁ ተከተሉ ነገኝ ፊ ጃላል ዋቀዩ ሲኒፋ ባየቱ ከበጀምቶታ ፊ ጃላተምቶታ ማቴ ሲንቂቱ አከም ጀርተን ፈያ ኬሰኒ ሰላማችሁ ይብዛል ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አሳ በቀላል መልኩ ክንሙ ፊሺ ከንጀራም ሰኒ ሰመኪያ ከቢጣ ከወጀኑ ከራጋ ወዳን ቀበዴ ዱፌትራ ovenii keessatti jechuudha. Ovenii keessatti akkamitti akka hojjennu akkasumas immoo zayitii keessattis akka xabbasu jechuudha. Ani mana kiyyatti akkamitti yookiin immoo mana madaamii kootti akkamitti akka hojjedhu waliin hojjennaan duukaa bu'aan isiniin jedha. Fiishii koo keessa samachii kun qurxummii koo dhiqee bareechee akkatti qopheessee jira. Warri dhiquun beekne koomentii na barreessanii kabarri isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Kan irra jiru eegisaatis caafiiwwan isaatis irraa muree bareechee qopheessee jiran isiniin jedha. Viidiyoon akkan dheeranneef isa isiniin waraabne dhiifama. Kana bakka kan bareechee dhiqee isa diimaan argitan kun samajiin kun jechuudha. Isa kanan zayitii irratti xabbasuudha. Ki garaan isaa keessa badambiitti qulqullaa'u qaba. Harka kootiin isin kallalee dhiifama baay'ee mul'atu garaan isaa keessa jechuudha. Yaa viidiyoo yeroo waraabuu natti tolle ani mul'ata dheetuma waraabee erga isin hundaaluu mul'atu kanaafuu dhiifama. በጣም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ውስጡ አይታይም ግን ውስጡን በደንብ አጽድቻለሁ ማለት ነው። በደንብ ጽድት አድርጌዋለሁ። ከውስጡ ማልመጣ ነገሮች አሉ። ይሄንን ደግሞ ከላው ላይ የምታያችሁን በራሴ ነው በብላ የሰንጠቅ አደረኩት። ለምን ጫው ውስጥ እንደሚገባ ቅመም እንደሚወስድልን ማለት ነው። ከነም በቃ ሰው ግዳ ከከሰና ሰይን ፎክ ነው ቅመም ያኮፍትና ፍለቱ ፊትቹ baay'ee tokko namatti tola akkasitti hojjettanii baddaasaa akkamitti qulqulleessuu dandeenya isan beeknu jettanii immoo koomentii irratti naa kaan isiniin jira isinittan agarsiisa aasaan hunduma caalayyuu qurxummii yookiin aasaa kana qulqulleessuudha jechuudha yeroo baay'ee kan mi'eessuu hin qulqulleessine taanaan fooliin isaa namatti hin tolu kanaafuu maragaan qulqulleessuu qabnaa loomii fayyadamuudhaan duuba isaa immoo albeedhaan kan immoo Wantoota adda addaatti irra jira karaa duuba isaatiin jechuudha qaama isaati irraa gogaa isaa kan qulqulleessuu dandeenyu mana kootti dhugaa dubbachuudhaaf madaamin gogaa isaa kan irraa buutu kun jira ufaa qabu jechuudha isa baay'ee qulqulleessuun jaalattumaa fi gubataa jetti yeroo baay'ee jechuudha kanaaf immoo eegeen isaa jira duuda isaati irratti immoo akka baallee namna kan qabu sun jira akkamitti irraa murree sirreessina warri jettanii gaafii qabdan naa barreessan isin jedha ani kam argaa jirta soo giddaa fi loomin itti godhaera ጫውና ሎሚ ነው እየጨመርኩ ያለሁት ማለት ነው መጀመሪያም በሎሚ ማጠብ ትችላላችሁ ብታጥቡም ባታጥቡም በሎሚ ግን ሎሚ በዚህ ጋር ስታስገቡ ደስ ይላል ማለት ነው ጣሙ በጣም ጣፍጣል ማለት ነው ቴስቲ ነው ከነ ሎሚ ተፈየደምነ ሎሚ ፊ ሰው ግደ ኮቴ ተቆጣጅራ ጥቆሺ ቪዲዮን ቁጥርት እንጀነ የሙላቱ ዲፋምን ሲንካፈዳ መሰረ ዲቢኤ እንግዲህ ለቪዲዮ ጥራት ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ሁላችሁ ማለት ነው በደንብ አይሳይም ትንሽ እጄ ወደ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው እኔ ደግሞ ራስ እየቀረሰ ስለሆነ የምታይ መስሎኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያው ይገባችኋል አሁን ሎምና ጫው ነው እየጨመርኩኝ ያለው ሎሚ ፊ ሰው ግደ በደንብ ይታገናገውት አሳይሮ ከሙጀው ነው ቁርጡም እየቦካሙ ጁት ሰው ግደው ይንቀቡታናን የሚያው akkuma nyaannu hunduu soo gidda waan qabne mi'oofne keessattuu aasanoo nama gubee fi yoo soo gidda qabaate baay'ee mi'aa jechuudha. Soo gidda xiqqeessaatti dabalinaan isin jira xiqqoo ishee immoo guutuu godha akkasumas immoo qodaa isaati irratti yookiin immoo gogaa isaati irrattis kan hafu hin jira waan ta'eef soo gidda xiqqootti dabalachuu yaada akkasumas immoo warroonni waan nama gubuu jaalatan barbareenis hedduu mi'eessa jechuudha. Kanaaf jarri kun lamaan loomidha ashaboodha. Najala bari tokko mina guddaa qaban jechuudha aasaa keessatti shunkurtii adii jechuudha shunkurtii qullubbii adiin illee hedduu mi'eessa jechuudha yeroo aasaa wajjin immoo qurxummii yeroo hojjennu jechuudha wantoonni kun barbaree deebisee soogidda deebisee loomii deebisee qullubbii adii deebisee heddumina kan taphatudha jechuudha jarri kun aasaa yeroo hojjennu kun qurxummii kana hojjennu jechuudha ከሁሉም በደንብ የሚያስፈልጉም እነዚህ ናቸው አሁን ጫውና በርበሬ ሎምና ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው አሳ ስንጠቀም እነዚህ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው እነዚህ ከሌሉ ሽታው በጣም ከባድ ነው ማለት ነው በጣም በደንብ ካጣምንም እነዚህ ቢኖራችሁ በተለይ ጫውና በርበሬው ሞቅ ስናረግበት በጣም ጣፍጦን እንበላለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ በዚህ ነው የምሰራው እኛ ቤት ውስጥ ያው አንዳንድ ቤት በእናሞቹ የሚያቃጥል ነገር አይወዱም እኛ ቤት ደግሞ የሚያቃጥሉን በደንብ ወዳለው አሁን ነጭ ሽንኩርት ሁሌም እኛ ቤት ተፈይቶ ነው የሚቀመጠው ሽንኩርት አዲ የሮባ ያኔ ዳኪን ኦልካ ጅቹራ yoo kan indaakamne mana keessa jiraate immoo yoo haruma gawaadhaan akkuma yeroo kan fayyadamtan fayyadama garuu yeroo baay'ee harkarra jiru daakin olkaawwama mana keenya keessatti jechuudha kana bakka argaa jirtan ammoo
fayyadamu shunkurtii adiin fayyadamaa jira shunkurtii adiidha akkam isan garaasaa keessas dudda isaatis hunduma isaatirra harka kootina fayyadama kanaaf keessattuu warri yeroo baay'ee qurxummii hojjetan jechuudha. Haalli kanarrammoo kun immoo hin bareecha kanarrammoo mi'a kan jettan immoo koomentii keessan naa kaan isiniin jedha. Anis kaman beeku haaluma mana kana keessatti yookiin madaamii koo biratti hojjedhu isin barsiisaa jira malee akkasumas waa'ee kanaan barumsa guddaa kanaan qabu muti. Haala kanaan immoo garaan hojjette immoo haala kanaan bayeessa hojjettan immoo koomentii naa kaan isiniin jechuu jaaladha sumaani. Video isintti dheeressuun kun hin oolu dhiifaman isin gaafadha. Kanaafuu asirratti amma gisee shunkurtii adiitti dabalu kana jechuudha. Shunkurtii adii fi barbaree qabamu satti goonu garaasaa keessa badambitti naquu qabna. Garaasaa kana keessatti wantoota adda addaa fayyadamuudhaan asitti amma qimamiin qaba. Qimamiin kuni kan walitti qayyamatedha. Qondoo barbaree paabrikaa yookiin barbaree dillizii kan biyya keenya jechuudha. Barbaree diimaa kurkumii fi qimamii garaagaraa yookiin baaraati miksi kan jedhani. Akkasumas immoo yoo barbaadan kaarii paawudarii xiqqeessanitti dabaluu hin dandeessan jechuudha. Ani barbaree nama gubaan jaalatanii barbareetti dabala yeroo baay'ee barbaree fi paabrikaa yookiin immoo barbaree dillizii biyya keenya mana keenya keessatti baay'ee tokko hedduu jaalatti madaan koo yeroo baay'ee mana keenya hin dhabamu gabaadhas waan ta'eef jechuudha. Isa sitti fayyadama jara san walitti qammamee ergan qammamee qimamiin koo kun naa mi'eessa kan jettan qimamiin kun mi'eessa qimamii kana fayyadamuu danda'a kan jettan isa walitti qammamtan jechuudha. Isa inni walitti qammamee amma immoo kattan garaasaatti dibaa dura isaatti jechuudha. Badambitti dibee akka garaasaatti akka keessa saanaa seenutti qimamii jechuudha. Maafi aasan gogaan isaa yookiin immoo qodaan isaa baddaa kun baay'ee keessa seesu waan ta'eef zim jenneetti nanna'inee hoo dhibne keessa nuu seenuu hin danda'u. Hoo nyaatamu immoo bishaan jechuu danda'a. Mi'aawu kanaafuu keessa isaa badambitti qimamii dibuu qabna. Qimamii badambitti seenuu qaba. Isiniin jedha kun haala kanaan akkatti akkuma argaa jirtan kanatti qimamii fayyadamee warri immoo gisee zayitiidhaan xabbasnu jechuudha. Nacci shunkurtii yookiin immoo qullubbii watti goone zayitiin dafee nu jalaa gubachuu danda'a. Zayitii keenya immoo baay'isnee jala xiqqeessine zayitii keenyatti fayyadamuu dandeenya malee qullubbii dhiisuu hin qabnu. Qullubbii fi qimamii yeroo baay'ee gubata waan ta'eef sun yoo ibidda keenya sirreessinee gochuu qabna malee dhiisuu hin qabnu jedha. Namni baay'een qullubbii adiin fayyadamanii yeroo xabbafamu jechuudha. Kana banaala kanaani kam argaa jirtan kana isa kana asa kana dhugaa dubbachuuf hedduun jaaladha kan amma argaa qabu kana jechuudha. Zayitii qabdi baay'ee tokko nuufti jechuudha. Akka asa kaanitti miti ani asa tana hedduun jaaladha. Maqaan ishii maal jedhamtu inni jalaa badee arabiffaan malee waan keenya hin beeku maal ishiin akka jedhamtu. Kanaafuu ishee kanaadha kun muka zayitii xabbafamuudha. Akkasumas immoo waan biraa hundi isaatu kalarii garagaraa tokko maqaa garagaraa qaban warroon as keessa jiran kuni. Isaan amma argaa jirtan kunis immoo hundumtu kan zayitiitti xabbafamuudha. Kun immoo kan oovnii keessa galchuudha. Kan oovnii keessa galchuu warroota zayitiin barbaanneef jechuudha. Warri zayitiin barbaadan akkasumas immoo kan zayitii xabbasu sun kunis xabbafachuu hin danda'a. Garuu kun waan zayitii keessatti kan diimaan argaa jirtu zayitii keessatti malee oovnii keessatti mi'aawu sirmaa jechuudha. Sirmaa mi'aawu sanii fi ergan akkatti qimamii kootti dabaladhee waan hundaa godhee boodamuyyuu akkuma argaa jirtan kana qimamii kee erganti godhee amma asirratti godha. Asirratti ergan godhee zayitiin jala dibaa jechuudha. Xiqqeessee zayituun akka ofirratti harkaan qabnee fi waan biraatiif miti. Jalallee godhuu dhiisuu hin dandeessan garuu aasan ani fayyadamu aasan isin jedhan irra maal tokko goggoon jira aasan zayitii sinuma hin qabne jechuudha. Warra daayirti kan jedhamu kun qal'ina warra nyaatu san isa kan fayyadamu isa dheeraa jidduu keessa waan argaa jirtan kun zayitii hin qabu hin gubata jechuudha. Akka inni jalaa siniyaatti hin qabanne zayituunii yookiin weeraa zayitii kan jedhasanii isan itti dibee jechuudha. Akkas godhee raawwadheen asirratti immoo simiitii yookiin immoo isa busbusaa yeroo hojjennu fayyadamnu san jechuudha. Simoliinaa jedhan yeroo baay'ee jechuudha. Isa san yookiin immoo daakuu gurraacha irra bittisuu dandeessan jechuudha. Isas kanaan godhumaa fi akka inni jalaan gubanne foo gubatillee isa gubata malee aasan jalaan gubatu. Kun qurxummiin kun hin gubatu jechuudha. እዚህ እንዲያረኩት ዘይት ነው አሁን የቀባሁት ማለት ነው። ዘይት የቀባሁት ስንያው ግን ሞ ሳኑ እንዳይዝብኝ ነው ማለት ነው። እንዳይዝብኝ ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት እኔ የተጠቀምኩት ስንያው ሲሞሊና የተጠቀምኩት ለብዙ ሳምንት ተጠቀሙ ማለት ነው። አንደኛ ይሄኛው ነው ሲቃጠል ይሄኛው ብቻ ነው የሚቃጠለው። አሪፍ ከለር ይሰጣኛል። አይቃጠልም አሴ አይቃጠልም ማለት ነው። ፍሹ ስለማይቃጠልብኝ እንደዚህ ነው ማድረግ። በትንሹ በሲሱ ብትናረግበታለሁ። በተለይ ይሄንን መጠቀም ያለብን በምጣድ ስንሰራ ማለት ነው። ምጣድ ላይ ስንሰራ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። አሳችን አይቃጠልብንም። ሲኔሞኒ ከነው ዳኩ ፈየደም ጀቹዳ የሮ ኤልረት ተጠበሱ ኤልረት የሮ ተጠበሱ ስሩ ማዩ ጀቹዳ ኤልን ኦዶ ጉቤል ኢሳ ከነ ጉባ ማለ ኑጃላን ጉቡ ጀቹዳ
dhiifama kabajamtoota fi jaalamtoota akka tasaawwamiin addaan kutee akkanatti godhee jira. Akkanatti kun sirreeffadhee jira. Kanammoo amma sa'aatii tokkoo fi sa'aatii walakkaadhaaf sallaaja keessan golcha jechuudha. Akkuma argaa jirtan oovnii koo qopheeffadheera. Oovniin koo baay'ee guddaadha. Warroon oovnii akkanaa hin qabne rakkoo tokko hin qabu. As keessa sa'aatii daqiiqaa 20 qofaaf godha jechuudha. Asitti immoo shunkurtii argaa jirtanii. Shunkurtii kana aasaa san ergan xabbasee ruuziidhaan kan nyaatamu jechuudha. Ruuzichaan kan nyaatamudha. Yookiin immoo aasaa san irratti nyaatama malee aasaa koo kan nyaatu keessattuu namichi yookiin madaamii kooti yookiin immoo abbaan koo jechuudha. Abbaan koo isa kan biddeenaa biraan jiran beektamaa fi kanaafuu isa kan malee nyaata shunkurtii xabbafameeti. Kun zayitiin kana aasaa koo kan dursin jedhee kana lamaan kan qopheeffadhe. Akkuma argaa jirtanii ዘይት በጣም ትንሽ ነው። ዘይት ጥቂት ጎዴ ዘይት ከበዛ አሳ ጥሩ አይደለም፣ ይሰባበርብናል። ዘይቱን በጣም መስስ አድርጌ ነን ስቲክ የሚሉት ላይ ማለት ነው። ካኔን ቀምኔው ግን ሞ ኢሰን ቀምኔ ያደረገው ቀምናል ስንኝ ጅራ አሲት ግን ኦቭኒ ኬሰን ገልፈቻ ጅራ ስንኝ ፈን ነን ደደፍሲት ዲፋማ ቪዲዮን አካን ዴረኔፊ አሲት አሳ ኮ ኦቭኒ ኬሰ ገልቼን ጅራ አመ ደቂቃ ዲደማፍ ጎዳ ጀቹዳ ናላለ እርገሲ አከነ ጀላን ጉበኔ ነዲጋ oofnii kamiyyuu ta'e immoo oofnii keessan eeguu qabdanitti immoo ruuzii adiin hojjechaa jira kan isa wajjin nyaatamu jechuudha. Kanaaf yoo mana madaamii waan taateef hundumaa bakkuma tokkotti walitti qabdee goota shunkurtiin kee immoo akkatti maaf gurguddistee jechuu dandeessanii akkatti barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanuma irratti asicha wajjin nyaatamu akkanuma osoo shunkurtiin gurguddatee timaatii gurguddaa barbaada. Kun waan jiraatan hin nyaatu jechuudha. Namichi kanaafan kana hojjedha. Akkanumatti kanarratti immoo kusbaraa minaamatti godhee bicha jalumaan dhaamsama kana caalaan ajjeesu jechuudha. Akka dhuguun barbaadu akkanumatti xiqqeessee maal jedhama timaatii maal akka jedhamu beeku dhiifama fudhata margargar maal jedhama biyya keenyatti akkas jechuudha. Akkamitti maamsiin jedhee xibisbis jedhe san akkasi ruuzii kiyya jalamuu dhadhaan dibadhaa jechuudha. Kun akkana ta'ee jira. Kusbaraan itti godhee kanatti argite sun immoo akkatti ba'ee jira jechuudha. Haasaan kana zayitiidhaan xabbasii aasaa zayitii irratti xabbasan obboloota hundi keessanuu zayitiin baay'isina. Zayitiin nutti baay'ate mi'aawusi garaa keessatti nu jala zayitii baataa akkasumas immoo oogoggoge mi'aa jechuudha. Kun oofnii immoo akkasumatti argaa jirtanii hunda wal qixxeen oofaa jira waan ta'eef gara tokkotti waraabara. Garuu walirraa baay'ee fagoodha kanaan kun beekan iddoo lama nan deemanidha. Kun argaa jirtan amma akkatti qabee jira. Daakicha yookiin zayitii jalaa hin qaban ta'eef rakkoon qabu. Garuu aasaan tun immoo zayitii qabdi baay'ee iddoodha. Kan akka zayitii hin qabne kun argaa jirtan akka kalarri isaa haala kanaan bareeduun eegdanii osoo harkaan gubatin ሳይቃጠልባችሁ እየጠበቃችሁ እኔ እዚህኛው ኦቭን ከሆነ እኔ 20 ደቂቃ ነው 20 ደቂቃ በጣም ራሱ እሱን ቀንሼ ነው ካበዛ በጣም ወዳውን የሚቃጠልብኝ ማለት ነው። በጣም ኃይል አለው። እዚህ ጋር ልበጣ አድርጓለሁ። እዚህ ጋር ደርሷል ማለት ነው። asiin geeraa kun jaalattan jedhee yaadamu bilchaatee jira baasuun eda katti baaseera hin gubdeen gurraachatan keenya kan baddaa yookiin immoo simuliina sanii malee aasan hin gubanne jechuudha. Godaasuu namni nyaatu baddaarraa eeggatan waan ta'eef nu akkana jira. Karaa kanaan jechuudha ani kanan hojjedhee kan baddaarraa yookiin immoo karaa bareedaadhaan osoo ibidda keessatti qotaatanii xiqqoo ishee kala gareedhaan bareechuu dandeessanii viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata. Hoo jaalattan laayikii sheerii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Osin tutulanna jajjabeessaa maafinaa ta'a. Kan hordoftaniif immoo naaf galatooma eebbifama isin jedha. Viidiyoo biraatiin angolti deebinutti nyaageenyaa fi jaalala biyya keenyaaf nu kennu ሰላም እግዚአብሔር ለሀገራችን ለሕዝባችን ይሁን። ለሌላ ቪዲዮዎች እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰላም ሁሉ ስለምታከብራችሁ አመሰግናለሁ።